Akkam jirtu hordoftoota koo baga nagaan gara Visionary Generation Tube nagaan dhuftanii ani Mr. Yohan Seddeeti. Hello everybody, welcome to Visionary Generation Tube. This is Mr. Yohan Sedde. Har'as barannoo tokko isinii qabadhee dhufeera. Afaan Oromootiin afaan Ingilizii baradhaan isiniin jedha. Barattoonni qormaata biyyoolessaatiif qophaa'aa jirtan baay'ee waan isin fayyaduuf haga dhumaatti akka hordoftan isin affeerachuudha. Keessumaa barattoonni kutaa lammaffaa, saddeettaffaa, ja'affaa kan jirtan plus ijoollee yuunivarsiitii jirtan illee baay'ee isin fayyada waan ta'eef barannoo kana xiyyeeffannoodhaan akka hordoftan isin affeera. Qalbiidhaan na hordofaa. Dhumarratti aktiviitii yookiin gocha isinitti nuuf madaaltan isiniin kenna. Comment section irra keessu comment irra keessanii warri deebii guutuu argattan badhaasa kaardii 50 qabu jechuudha. Thank you very much. Let's get started. So today we are learning about present perfect continuous tense. If you remember last time we tried to see about present perfect tense. Yeroo darbee present perfect tense ilaallee turre warri video present perfect tense fi yookiin immoo present continuous akkasumas present simple tense in agarre videoowwan kanaan duraan YouTube koo kanarra kaa'ee jiru akka lattanii ilaaltan asumaan isin affeera. Har'a kan nuti ilaallu present perfect continuous tense jechuudha. Yeroo darbee present perfect tense sirriitti detail ilaallee turre. Present perfect tense akka bridgeetti kan nu gargaaru past time fi present time kan wal qabsiisu ta'uusaa ilaallee turre. Har'a immoo present perfect tense present perfect continuous tense kan nu ilaallu akkasumas garaagarummaan present perfect tense fi present perfect continuous tense gidduu jiru maal kan jedhus walii wajjin ilaalla jechuudha. Present perfect continuous tense has this structure or this form. Forming present perfect continuous tense akkuma asirraa agartan have or has plus been plus verb ing formula jechuudha. Continuous forming kamiyyuu yeroo hundumaa maal qaba jechuudha? ing form of the main verb qaba jechuudha. So har'as kan nuti ilaalluudha present perfect continuous keessatti have or has plus been plus verb ing kan ta'e waliin ilaalla jechuudha. So tense kana maaliif fayyadamna? Yeroo akkamii yookiin situation akkamii kanatti fayyadamna kan jedhu ilaalla. So as you can see here, we use this tense to talk about an action that started in the past and is still continuing right now or has just finished but leaves a very clear, visible result in the present. So we use the present perfect continuous tense to talk about an action that started when in the past and is still continuing right now. And is still continuing right now or has just finished but leaves what? Visible, clear result just at the present. So we can use the present perfect continuous tense to talk about this context. Kanaaf present perfect tense kan nuyi fayyadamnu maaliif jechuudha? Gocha yeroo darbe keessa jalqabe yookiin immoo in the past time keessa jalqabe ammayyuu hojjetamaa kan jiru it's ongoing kan hin xumuramne yookiin immoo kan gochichi itti fufiinsa kan qabu gocha akkasitti naasa'uudhaaf gargaaramna. Akkasumas immoo gocha yeroo darbe keessa jalqabees yeroo dhiyootti xumuree resultii yookiin immoo effectiinsaa present time keessa kan jiru haasa'uudhaaf nu gargaara jechuudha. So to not be confused with the present perfect, I will tell you the difference between the present perfect and the present perfect continuous just after few minutes. Daqiiqaa muraasa booddee isinitti hima. Garaagarummaan present perfect fi present perfect continuous gidduu jiru maal akka ta'e booddee isinitti hima. Garuu confuse akka isin hin goone yeroo darbe maal jennirraa present perfect tense ni gocha yeroo darbe jalqabee ammallee itti jiramu yookiin immoo resultii isaa amma jirus ta'e ittiin haasa'uu dandeenya jennee fakkiiwwan garaagaraa fudhannee haasa'aa turreerra. Garuu garaagarummaa xiqqoo ishee yookiin immoo garaagarummaa qabu waan ta'eef present perfect continuous present perfect tense booddeerra ni ilaalla jechuudha. So gabaabumatti kan isin naa qabattan the present perfect continuous tense is just an action started in the past and is still continuing, I say, okay? Is still continuing. That means the action is not finished, okay? Gocha hin xumuramin, gocha adeemsarra jiru kan yeroo darbe jalqabee ammallee itti fufee jiru, amma yeroo amma dubbannu kanatti illee itti fufee raawwatamaa jiru ittiin dubbachuudhaaf gargaaramna jechuudha. Okay, let's see these few examples. Mee fakkeenyota kana lamman waliin ilaallu. It says, I have been waiting for you for 2 hours. I have been waiting for you for 2 hours.
An sa'ati lamafan si eegaa jira. Okay? I have been waiting for you for 2 hours jechuun ani sa'ati lamaafan si eegaa jira. Turtii sa'ati lamaafan si eegaa jira. Kana jechuun yooman seequu jalqabe sa'ati lama duran seequu jalqabe still now amma yoonaatti illee maal gochaa jira? Si eegaan jira. So I'm using here the present perfect continuous. Have been waiting. Okay, I have been waiting for you for 2 hours. Okay, for how many hours? For 2 hours. Again, look here. She has been studying since 10 o'clock. She has been studying since 10 o'clock. Isheen sa'aatii 10 irraa kaastee qo'achaa jirti. Okay? Isheen sa'aatii 10 irraa kaastee qo'achaa jirti. Kana jechuun the action is not completed. It is continuing. Okay? Itti fufee jira jechuudha. Isheen sa'aatii 10 irraa kaastee amma fakkeenyaaf sa'aatiin amma let's say sa'aatii 2 yoo ta'e isheen sa'aatii 10 irraa kaastee aga yoonaatti qo'achaa jiraachuu ishee yeroo dheeraa akka isheen hojjechaa jirtu ammallee gochichi raawwatamaa akka jiru nutti agarsiisaa jira. So gochoonni akkasii kun turtii yeroo kan nutti agarsiisan present perfect continuous tenseedhaan yookiin gochaan kun yoom jalqabee sa'aatii 10 jalqabee amma immoo sa'aatii 2dha amma sa'aatii 2tti illee dubbisaa jirti. So she has been studying since 10 o'clock yoo jennu isheen sa'aatii 10 irraa kaastee aga yoonaatti qo'achaa jirti ni jechaa jirra jechuudha. Kanaaf itti fufiinsa yookiin immoo dheerina yerootu jira jechuudha. So let's see structural formula for the present perfect continuous tense. So the structural formula or the general formula for the present perfect continuous is subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. Kanaaf subject plus have or has been plus verb ing. I tried to show you the use of have or has with different subjects in the present perfect. It is the same in present perfect continuous also. Let's see. The present perfect continuous or in the present perfect continuous, I, you, we, and they use with have. That means I, you, we, they, ni kan nuyi gargaaramnu have been wajjin jechuudha. Have been plus verb ing. And the third person singular subject yookiin immoo maqaalee ramaddii sadaffaa qeenxee warra jennu he, she, and itiin immoo hasidha wajjin jechuudha. Nuyi gargaaramnu has been plus verb ing. He or she or it plus has been plus verb ing. Let's see in these two examples. Look this. You have been walking since morning. You have been walking since morning. Ati ganamaa kaastee lukaan deemaa jirta. That means gochi kun akka ammayyuu akkamidha? Namni kun ammayyuu maal gochaa jira jechuudha? Deemaa jira jechuudha. Maalin goone? Xumuree taa'aa jiru. You have been walking since morning jechuun ganamaa kaastee deemaa jirta. Now here the subject of this sentence is you and it goes with have been, not with has been. You have been walking since morning. Okay, the next, look this with it or with third person singular. It has been raining for 5 hours. It has been raining for 5 hours. Sa'aatii shaniif roobaa jira. Okay? Ammoo sa'aatii shaniif roobaa jira jechuun turtii sa'aatii shaniidhaaf roobaa jira. Let's say now the time is 6 o'clock, and if it starts at 1, the rain is raining, it has been raining for about 5 hours. Kana gaafa jennu turtii sa'aatii shaniitiif roobaa jira. Ammallee roobni kun maal hin taane jechuudha? Hin caamne roobaa jira. Bakkee dhoqqeedha jechuudha. So asitti immoo maal fayyadamne jechuudha? Has been fayyadamne. Sababiin isaas maaltu waan ta'eef subjectiin ittidha waan ta'eef. It has been raining for 5 hours. It has been raining for 5 hours jenna jechuudha. Very good. Okay, let's proceed to the difference between the present perfect and the present perfect continuous. Arraga mee itti fufnee maal ilaalla jechuudha? Garaagarummaa present perfect fi present perfect continuous jechuudha. Garaagarummaa irra ilaaluun mee tokkummaa isaanii yookiin when present perfect continuous fi present perfect kan tokko isaan godhu tokko isinitti hima. Present perfect fi present perfect continuous tense wanti walitti isaan fidu
Both connect the past with the present. Lamaan isaanii iyyuu garaagarummaan isaa past time fi present time connect walitti godhu yookiin immoo wal quunnamsiisu jechuudha. Gochaa yeroo darbee fi yeroo ammaa walitti fiduun isaanii tokkummaa isaaniif. Garuu garaagarummaan isaanii maal kan jedhu kana sirriitti akkasiin hordoftanii barbaada. Sababiin isaas yeroo baay'ee barattoonni qormaata irratti wanti isaan shawwadu yookiin trick isaan godhu kanadha jechuudha. Garaagarummaa present perfect fi present perfect continuous tense wallaaluun yeroo baay'ee qormaata irratti isaan jeeqa keessumaa barattoota kudha lamaa baay'ee rakkisa jechuudha. So let you see. The present perfect focuses on the result, okay? It focuses on the result or completion of the action. Present perfect tense kan inni irratti xiyyeeffatu resultidha. Yookiin immoo resultidha gaafa jennu just effectii isaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Effectii fi akkasumas completion of the action jechuun xumuramuu gochaa amma fakkeenyaaf I have done my homework yoo jedhe present perfectidha kun. I have done my homework. I have done my homework. An hojii manaa koo hojjedheera. Amma kun maal gochaan kun maal ta'eera jechuudha? Xumurameera. Yoo okay past keessa jalqabee past keessa xumuree garuu amma yeroo amma hojii wanti fedha qabu result isaa maal jechuudha? I don't have to do anything, okay? Amma wanta hojjedhu kamiyyuu hin jiru jechuudha. Continuity hin qabu. I have done my homework. Hojii manaa koo hojjedheera, okay? So maal agarsiisa? Gochaan sun xumuramuudha jechuudha. So the present perfect focuses on the what? On the result or completion of the action. That means this answers how much or how many times or how many actions has been completed. Gochaa ammamtu yookiin immoo si'a meeqa akka xumurame kan deebisuudha jechuudha. Present perfect tense. Look this example. I have read 3 books. I have read 3 books. Ani kitaabota 3 dubbiseera. Okay? I have read 3 books. Gaafan jedhu ani kitaabota 3 dubbiseera. Kun present perfect. It's not present perfect continuous. Okay? Amma kana maalin jedhu jechuudha? I have been reading 3 books in jechuudha. I have been reading 3 books in jechuudha. Because I am talking about completed action. Gochaa xumurame result isaa garuu maal dha? I know what I read. Wantan dubbise amma beeka, okay? Wantan dubbise sana gatiin beekuu fi present perfect gargaaramuu nan danda'a. Gochaan sun yeroo darbe keessa jalqabee xumurameera. Resultiin amma jiru immoo amma hojii kanis connect godhu immoo maal jechuudha? Beekumsa kitaaba sanarraa dubbise experience sana amma qabaachuu kooti jechuudha. Very good. And when we come to the present perfect continuous tense, this present perfect continuous tense focuses on the process, okay? On the process, ongoing duration, okay? Ilmu kan irratti xiyyeeffatu gochaan kun ammamiif akka ture ongoing, okay? Process isaa yookiin immoo adeemsa isaa dheerina yeroo isaa irratti jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Gochichuma dheerina yeroo isaa irratti jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Present perfect continuous tense. Just it answers how long, okay? How long? For how long the action has been just continuing. Ammamiif akka inni itti fufaa ture yookiin ammamiif gochaan sun ammamiif akka deemaa ture irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Present perfect continuous tense. Look at this example. I have been reading since morning. Okay? I have been reading since morning. Ganamaa kaasee dubbisaan jira. Okay? I have been reading since morning. Asitti gaa maal jechuudha kan jiru? Since morning. Okay? Since morning. Kana jechuun ganama irraa kaasee dubbisaan jiraadha. Okay? I have been reading since morning gaafa jennu ani ganamaa kaasee dubbisaan jira. Ganamaa kaasee aga yoonaatti. Maal deebisa jechuudha? How long? Amma nuyi kaasee yoom kaasee? Fakkeenyaaf laaqanarraan jira yoo ta'e morningii yookiin ciree koo nyaadheen amma yoonaatti dubbisaan jira yoo ta'e gocha akkasii kana present perfect continuous tense hin gargaarama malee present perfect hin gargaaramu jechuudha. Garaagarummaan isheen xiqqoo qabdu kanadha. As keessatti yeroo darbee waa'ee siinsiidhaa fi foolii present perfect tense keessatti ilaalleerra. Siinsiin kan inni nutti agarsiisu starting point of time, okay? Yeroom akka jalqabe yeroo jalqabbii specific time yeroo itti gochaa sun jalqabee kan nutti agarsiisu. Amma fakkeenyaaf maal jedha? I have been reading since morning. Ganamaa kaasee dubbisaan jira. Gana yoomiin jalqabe morning irraa kaasee jechuudha. Inni biraan
foriidha. Foriin immoo duration jechuudha. Turtii yeroo ammamiif kan jedhudha jechuudha. For example, I have been reading for 5 hours. I have been reading for 5 hours. Sa'aatii 5 dubbisaa jira. Turtii sa'aatii 5 dubbisaa jira. Okay? Saat turtii amma kanaatiif dubbisaa jira. It's continuing. The action is not completed. It's ongoing. It's in process. Progressive jechuudha. So the other point that we should see today is some verbs cannot be used with or in any continuous form. Continuous form kam keessatti iyyuu verboota nuyi fayyadamuu hin dandeenye jiru. Okay? Isaanis maal jedhamu? Stative verbs jedhamu jechuudha. So some verbs cannot be used in any continuous form or ing form even if the action is lasting a long time. Yoo gochichi yoo itti fufaa jiraate iyyuu verboota muraasaa wajjin just present perfect continuous wajjin kan hin gargaaru yookiin immoo any continuous wajjin kan hin deemne jiru jechuudha. Fakkeenyaaf present continuous ma yoo fudhannee ma fakkeenyaaf wanta beekuu faa yoo ta'e ma fakkeenyaaf beekuu now, you know the word now jechuudha kana amma fakkeenyaaf I am knowing hin jennu jechuudha. For example, I am knowing jennee waa tokko haasa'uu hin dandeenyu. In that place, we may use the present verb. That is, I know. I know. Generally, I am knowing because know is stative verb. Okay, it is a stative. Since it is stative verb, we cannot use in continuous form. So when we come to the present perfect continuous, this works. Look, yoma erin yero jirate yoki yero era after murama yote gochan tokko kan ing wajjin gargaaru jiru. These are verbs of thinking, feeling, ownership. Okay? Verboonni yookiin gochoonni kan beekumsa ibsan akkasumas miira kan ibsan akkasumas qabeenyaa kan ibsanii ing formii wajjin gargaaramuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf let's take the word know, the word love, believe, have or own, want, need. These words are not used with or in ing form. Ing form keessatti tan kana gargaaramu. Fakkeenyaaf, look this example. I have been knowing him for 5 years. This sentence is incorrect. This sentence is incorrect. Akkasitti nani because here knowing is stative verb. Knowing is stative verb dha kanaaf knowing is stative verb ing form dhaan gargaaramuu bakki hin dandeenyeef hima kana present perfect continuous dhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Maal jedha? I have been knowing him for 5 years. Ani waggoota 5 isa beekaa jechuu barbaade maal jenna jechuudha? I have known him. Okay? I have known him. Present perfect gargaaramna jechuudha iddoo sanatti. Present perfect gargaaramna. I have known him for 5 years. I have known him for 5 years. Ani waggaa 5 isa beekaa. Okay? Waggaa 5 amma kanaafan isa beekaa jechuudha. So ammallee beekaan gochichi beekuun itti fufee jira. Garuu jechi know jedhu ing form dhaan gargaaru akkasumas loving hin jennu jechuudha. I have been loving her hin jennu. In the place you may say I loved her. Okay? I have loved her since 2005. Walamaaf shinirraa kaasee ishee jaallachaa jira. I have loved her malee I have been loving hin jennu. I have been believing in them. Okay, or she has been believing in them. She has believed in them. She has believed. In present, perfect ang gargaramu kabnu. Stative verb warra taani wajjin kan gargaramu kabnu. Just in the present perfect, not in the present perfect continuous. Okay, we don't use stative verb in any continuous forms, okay, or with ing forms. All these are all about the difference between the present perfect and the present perfect continuous. And again, we have seen at the end where we cannot use the ing or continuous form of the verb in different cases, especially this stative verb. Tole amma immoo dabaree keessan yaaltu jechuudha. Gaaffilee kana shanan comment section keessatti deebistu. Namni gaaffilee hundasaa dursee deebisee yookiin immoo namni gaaffilee hundasaa sirriitti deebisee qarshii 50 badhaafamaa yookiin immoo yeroo guyyaa lamaa keessatti namoota deebisan waliin dorgomsiisaa isaan keessaa namni caale kaardii 50
guutamaaf jechuudha. So let's try this. It's your turn. Check how you understood the present perfect and then the present perfect continuous with these questions. So it says complete the following sentences with correct form of verbs in the brackets. Okay, you complete the blank spaces with present perfect or present perfect continuous. Okay, sasirri ta'een guutuu jechuudha. Present perfect form present perfect yookiin immoo present perfect continuous inni keenya yookiin situation isa present perfect fayyadamuu qabna moo present perfect continuous fayyadamuu qabna kan jedhu laaltanii verbii braaketii keessa kaa'e sana fayyadamtanii bakka duwwaa kana guuttachuudha. Kan isin guuttanis deebii duwwaa barreessitu comment section keessatti tokkoffaa jettanii fakkeenyaaf present perfect jedhan taanaan writing sana have written or have been writing jettanii comment section keessatti barreessitu. Let me read you the questions one by one. It says I dash for emails this afternoon and my hands are tired. I blank or I dash 4 emails this afternoon and my hands are tired. There is the word right in the bracket. Question number 2. She is red in the face because she blank around the park. The word in the bracket is wrong. Question number 3. They blank each other since they were children in Ambo. They blank each other since they were children in Ambo. The word given in the bracket is no. No. The fourth, my father blanked the television for 3 hours, but it still doesn't work. My father blanked the television for 3 hours, but it still doesn't work. The word given in the bracket is repair. The last question or the fifth question is, look, somebody blanked the window glass. Look, somebody blanked the window glass. The word given in the bracket is break. So fill these sentences with correct form of present perfect or present perfect continuous, and we'll see you next time. Kanaaf galatooma har'a barannoo keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Activity-wwan isinii kenname hundasaa hojjechuudhaan yeroo itti aanu immoo gaafan deebi'ee dhufu gaaffilee kana deebisuudhaan jalqabnee gara mata duree itti aanutti waliin ceena yookiin immoo barannoo itti aanu waliin baranna jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana warri jaallattan hiriyoota keessaniif qooduu akka hin daganne akkasumas yaada keessan comment section keessa yoo nu keessan nu jajjabeessaa nu wajjin taa'aa isiniin jedha. Namoonni muuxannoo garaagaraa deeggarsa nu gochuu barbaadan illee balballi keenya banaadha. Kanneen viidiyoo editingii dandeessan akkasumas immoo tajaajila garaagaraa warri dandeessan fakkeenyaaf thumbnailii viidiyoo kanaa hojjechuu haa ta'u waan garaagaraatiin bukkee dhaabachuu kan barbaadan yoo nu quunnamtan balballi keenya isinii hojii hojjechuudhaaf banaadha. Kanaaf dhaabbileen garaagaraa illee oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuu barbaadan barnoota deeggaraa akka nu wajjin taatan asumaan isin affeera. Waan hordoftaniif galatoomaa. See you next time. Let's make great generation. This is Vision Generation Tube. Don't forget to subscribe at the end. See you next time. Bye.